Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti duulli biqiltuu dhaabuu gaggeeffame. Hooggantoonni magaalaa fi kutaa magaalichaa akkasumas jiraattonni duulaan hirmaatuun biqiltuu dhaabaniiru. Biqiltoonni dhaabamanis faayidaalee adda addaaf kan oolan ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashooma ganna kana akka kutaa magaalichaatti biqiltuu miliyoona 1.2 dhaabuuf karoorfamuu himanii sochiin hanga ammaatti jirus abdachiisaadha jedhan. Biqiltuun akka kutaa magaalaa keenyatti hin dhaabna jennee qabanne bara kana miliyoona 1.2 biqiltuun kunis gosa adda addaa qaba jechaadha. Biqiltuun nyaataa jira, biqiltuun gaaddisaa jira, biqiltuun miidhaginaa jira, biqiltuun bosonaa jira. Kanaaf yeroo qabame keessatti fi guyyaa qabame keessatti biqiltuu hin dhaabna jennee qabanne san dhaabate kan jirru waan ta'eef yaadamni Adaamaa misoomsuu jedhamee bara kana qabame milkaa kan jedhu san qabna waan ta'eef kana milkeessuu keessattis gaheen hawaasa keenya, hooggansa keenya, uummata bal'aa sochii godhuu dhaabbileen amantaa, dhaabbileen adda addaa hojiin isaan godhaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf guddaadha waan ta'eef. Karoora ashaaraa magariisaan akka magaalichaatti qabame milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kan ibsan immoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Ashannaa fi Ajjamaati. Akka magaalaa Adaamaatti bara kana biqiltuu miliyoona 6.5 dhaabuudhaaf sochii bal'aa keessa galleeti kan jirru. Keessumaayyuu torbeewwan 2-3 darban kana keessa erga guyyaa ashaaraa magariisaa akka magaalaatti labsine kutaalee magaalaa 6 keessatti aanaalee 19 keessatti karaa itti fufiinsaanii deemaadha kan jiru. Kanaaf galmoota magaalaa keessaa tokko wabii nyaataatiin of danda'uudha. Wabii nyaataatiin of danda'uudhaaf tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko jennee fudhachuu dandeenya. Jiraattonni gama isaaniitiin biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane faayidaa eegamurra hanga gahaniif kunuunsaa fi hordoffii barbaachisu ni taasifna jedhan. Biqiltuu faayidaa baay'eedhaaf oolu kan immoo nuti yeroo baay'ee ganama biqiltuu kunuunsina. Hanga dandeenyeen balfa tokko irraa ni kaasna, bishaan hanga dandeenyeen obaasna, waan isa barbaachisu kosiidhaan tokko akka madaabaraatti akka isa fayyaduuf ni kunuunsinaani. Haala saniin biqiltoota keenya naannoo keenyaaf akka oolanitti kunuunsinaa jechuudha. Biqiltuu jechuun ilma namaa jechuudha. Ilmi namaa akkuma ilma namatti biqiltuuleen kunuunsa feesisti ni kunuunsinaa ni dhaabna. Kun barabaraan kaayoo muummichi ministeeraa keenya gannuu buuse ergaa guddaadha kun waan guddaadha.